Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 qabee dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 qabee kan dubbisa akka jedha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himee kun yoom ta'a? Milikiin dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan? Yesuus immoo deebisee homtinuu akkasin wallaalchifnetti akeekkadha. Baay'een ani Masiihidha jecha maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka hin naanetti ilaalladha. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin qabu. Beet socho'ii lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Ameen. Yommus rakkinatti dabarsanis hin kennu. Isin hin ajjeesu. Kanaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gubatu. Walii isaaniis dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin qabu. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa'aa deema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyadu. Ameen. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyadu. Kadhanna. Dubbii keetiin Waaqa lafa kanaa uumte waan isa keessa jiruuf jiraatu waan galaana keessa jiru hundumaa sagalee keetiin dubbii keetiin uumte. Namas yommuu uumte dura sagaleedhaan dubbatte gottaa nama uumna akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti sabni biqiltuu lafaa irratti uumama lafarra munyuu hundumaa irratti uumama lafarra deddeebi'u hundumaa irratti allaattiiwwan wanti Waaqaa keessa balali'an hundumaa irratti aboo akka baataniitii jettee dubbatte. Ergasii immoo hojii uumuu keetiitti seente akkuma jettetti nama uumte nama ga'aa, nama guddaa, nama bareedaa, nama ulfina qabeessa, nama si fakkaatu, nama simboo qabeessa, nama jaalala qabu, nama naga qabeessa, nama gaarii uumte lafarra keessa abulaatteef. Ati dubbii keetiin waan hundumaa gochuu dandeessa. Biyya duwwaa keessatti, lafa duwwaa keessatti dubbii keetiin burqituu haaraa baafta. Dubbiin kee ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya hafu. Sagalee kee dhaga'uudhaaf fuula keetti walitti qabame sabni kun xinnaan guddaan beekaa wallaalaan. Ani xinnaa, ani wallaalaan, ani homaan beeku. Sabni kunis akkasuma as gidduudhaa guddaansi, as gidduudhaa beekaansi, as gidduudhaa ogeessisi, as gidduudhaa jabaansi. Hunduma keenyarra kan caalusi, hunduma keenyaan ol kan ta'esi, kabajamaluufi, kabajni kan maluufsi, ulfinni kan maluufsi, olaantummaan kan maluufsi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keetiin gidduu keenya deddeebi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keetiin gidduu keenya deddeebi. Dubbii keetiin mormuutti beekamaa inni ta'e hojiin seexanaa kaayyoon diinaa karoorri isaa hundumtuu maqaa Yesuusiin haa kufu. Nu gidduudhaa haa kufu. Qilleensarraa haa kufu. Lafa kanarraa haa kufu. Wanti balali'u, wanti deemu, wanti munyuuqu, wanti socho'u, lafa jalaa kan hojjetu, qilleensarraa kan hojjetu, humna du'aa qabu Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Humna du'aa qabu Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Humna du'aa qabu Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Dubbii keetti gufuu ta'uudhaan kan barame, dubbiin kee wangeela kan bal'anne, sabni sagalee kee kan dhageenye yoo dhaga'e immoo akka hubanne gochuudhaan kan beekame, hojiin seexanaa maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Wajjiniin ta'e nu gargaara. Maqaa Yesuusiin ameen. Daa waaqayyo dubbiin waan nama dubbisanii irra deebi'ee dubbisu yeroo keenya eeggachuudhaaf jecha irra deebi'ee dubbisu garuu isuma walii wajjiniin ilaalla. Namni amma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa. Mata duree jedhu jalatti ilaalla. Namni amma dhumaatti dhaabbatu hin fayyaa. Jalatti waaqayyo haa ta'u. Namni amma dhumaatti dhaabbatu hin fayya. Qabadhaa. Namni amma dhumaatti dhaabbatu hin fayya. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubartoota wajjiniin dubbii kana taasisu yookaan walii wajjiniin haasa'an waa'ee rakkinaa fi ari'atamuu dhufuuf jiru himuu isaatii dubbachuu isaatii kan inni asirratti kaa'e Yesuus waa'ee mana qulqullummaa dubbatee ture lakkoofsa jalqabaarraa dubbiftan wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa jalqabaarraa kaaftanii na dubbiftanii waa'ee mana qulqullummaa dubbate. Yerusaalem keessa mana qulqullummaa bareedaatu jira.
Sabni Israa'el biyya garbummaatti ba'ee biyya isaatti galee biyya Waaqayyo isaa kakatetti galee erga lafa dhaalee erga jabaatee erga fooyya'ee booddee bara Salamoon keessa mana qulqullummaa bareedaa ijaarame baasii guddaa kan itti ba'e warqee kan itti uwwifame hojii gurguddaa kan itti hojjetame namni baay'een kan itti hirmaate mukkeen fiffilatamoodhaan kan ijaaraman dhagaa mimmiidhagaa dhagaa gati jabeessaan kan ijaaraman horii guddaan kan itti dhangala'e mana qulqullummaa Yerusaalem keessa jiru kan namoonni itti walitti qabamanii itti Waaqayyoof sagadan Waaqayyoon waaqeffatantu Yerusaalem keessa mana qulqullummaatu jira. Kanaaf Waaqayyoos mana qulqullummaa sana wajjin kan galeera bara Salamoonitti. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo mana qulqullummaa inni Yerusaalem keessatti ijaarame sun inni Solomoon fa'aa ijaaran bara baraan dhaabbatee hafaa jechuu miti. Israa'eloonni mana qulqullummaa sanaaf iddoo guddaa qabu. Israa'eloonni mana qulqullummaa sana baay'ee jaallatu. Baay'ee ulfeessu. Dhugumas immoo Waaqayyo achitti namoota baay'ee eegera. Haleluuyaa. Dhugumas immoo namoota baay'ee cubbuun dhiifameera iddoo sanatti. Araarsameera. Dhiigni horii baay'een achitti dhiyaatee lubni namootaaf Waaqayyo gidduu goree namoonni akka araara argataniif Waaqayyo irraa dhiifamuu cubbuu akka argataniif manni qulqullummaa sun tajaajileera. Kanaaf iddoo guddaa isaan gidduutti qabu. Salphaatti kan ijaarame miti. Daawit mataan isaa iyyuu ijaaruu barbaadee meeshaa walitti qabee ture. Haa ta'u malee Waaqayyo ati ni ijaartutti hin jedhe. Maal jennaan harka kee keessa dhiigatu jira. Ati dhiiga harka kee keessatti dhiiga torba keetti dhangala'eera waan ta'eef ati ni ijaartu Salamoontu ijaara ilma keetu ijaara rakkoo hin qabaatin jedhe. Kanaaf Daawit isa walitti qabee dhiisee deemee Salamoon immoo dhufee ijaara. Mana qulqullummaa kanatu jira. Mana qulqullummaa kana iddoo guddaa gatiitti kennaniif bartoonni illee mana qulqullummaa kana Yesuusitti argisiisuu yaadan. Elaa gooftaa mana qulqullummaa kana argitaa jedha. Haleluuyaa. Ijaarsa isaa argitaa ammatti. Dhagaan irraa ijaarame argitaa ammatti. Manni qulqullummaa kun akka bakka inni bareedu beelaan horii guddaatu itti ba'e. Nama baay'eetu itti hirmaate. Warqeen itti uwwifamee jira. Hojii guddaatu as keessatti hojjetama. Waaqayyo mana kana keessatti hojii guddaa hojjetaa ture. Mana qulqullummaa kana argitaa ammatti gooftaa jedhaniitti argisiifnaa yakkache. Dhuguma isinitti himaa kuni dhagaadha. Dhagaan immoo dhagaa irratti nafu hin diigama malee. Haleluuyaa. Dhagaan hin diigama jedhame. Dhagaan hin diigama jedha. Dhagaan hin diigama iddootti. Wanta Waaqayyo hin dandeenye hin jiru. Namoonni gara wanta guddaatti laatu. Dhagaa wanta guddaatti laatu. Waa'ee dhagaa kana gaafa tokko dubbadhee ture iddoo magaalatti dhiyoo kana lafa argisiisee lafa isa tokko gumaa bayyaa natti fakkaata. Waa'ee dhagaa kana dubbadhee ture. Dhagaan kun saba Israa'el baay'ee rakkifti. Dhagaan kun baay'ee ulfaatudha. Meeriyaam haati Yesuusii fi Meeriyaam Salomeen Meeriyaam Magdalaan yommuu Yesuusiin awwaala isaa dhaqanii urgooftuu dhiquudhaaf kaan dhagaatu isaan dura ture. Dhiyoo magaalaan dubbadhe asitti. Dhagaatu jara kana dura ture. Dhagaa guddaa Yesuusitti gombifame yookaan immoo holqanni keessatti awwaalanitti gombifametu jira. Eenyutu irraa mukaasaa jechaa yaaddaa turan. Yaaddoo isaanii inni guddaan dhagaa ture. Namni dhagaan si yaaddessu Yesuusin kaasa. Haleluuyaa. Yesuusin kaasa jedha. Dhagaan Yesuus kaasuu hin dandeenye hin jiru. Eenyutu dhagicha irraa nuu fuudha jechaa turan. Dhagaan kun baay'ee deddeebi'ee isaan rakkisa jechuudha. Kanaaf dhagaan iddoo godhateera jechuudha sammuu isaanii keessa. Ilaa dhagaa ijaarsa guddaa kan dhagaa guddaadhaan ijaarame. Ilaa mana qulqullummaa cimaa kan argitaa jedhan eeyyee dhufuudha. Kun iddootti nama. Ameen. Yoo wanta dhagaa sanitti ta'e itti yaadaan hiikaa. Sekendii yoo ta'u waan dhagaa sanitti ta'u hojjechuuf kaatee waan dhagaa sanitti ta'u waaqeffachuuf kaatee waan dhagaa sanitti ta'u barachuuf kaatee waan dhagaa sanitti ta'u adeemuuf kaatee waan dhagaa sanitti ta'u tajaajiluuf kaatee waan dhagaa sanitti ta'u itti yaada afaan nu dubbatu itti yaadaati kun jedha. Haleluuyaa. Itti yaadaati kun jedha. Iddootti na godha. Hin diigama maleera. Haleluuyaa. Hin diigama amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee dhuma baraa dubbata. Hinnaan kan Yesuusaatti baay'inaan Waaqayyo kakkuutti galee moo waan horii nama kana ga'utti dhangala'e moo waan namni baay'ee nama kanatti hirmaate moo waan warqeen birbirsitti uwwifame moo waan gaachiraalee baanoliin ijaarame kana moo waan mootiin keenya beekamaa ogeessichi Solomoon ijaare moo naa tamti kan dubbata sammuu isaanii keessa taa'anii inni waa'ee dhuma baraatti dubbate hin dhufan. Isanii dubbatee kaasanii baay'ee
keetii yaada jiru waan ta'eef gaarii jirsaarra kophaatti yommuu miidhagee taa'uu nama keessaa dhaabanii bahee kophaatti taa'uudha kaniitu yaa gooftaa nutti himi kun yoom ta'a dhumni marichaa yoomi milkinni isaa maal jedhanii gaafatan akka jira akkuma Yesuus gaarii jirsaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milkinni dhufa keetii hadhuma marichaas maal jedhanii gaafatan gaaffii bartootaa namoonni gaaffii qabdan waaqayyo deebii qaba. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo deebii qabeera. Namni dubbatu waaqayyo deebii qabeera. Waaqayyo deebii qaba. Kun yoom ta'a? Maali wanti kun? Nunaasifte hoo? Yoom ta'a? Milikinni isaa maali? Guyyaan dhufa keetii milikinni dhuma barichaa maali? Kun yoom ta'a? Gaaffii qaba. Jennaan dubbii jalqabe Yesuus hin dubbatamu galanni isaa batamu hin dubbata dinaa'u hin dubbata Yesuus haleluuyaa obboloota dubbata Yesuus saba waaqota hin dubbata Yesuus hin dubbata wajjin haasaa dubbata dubbi isaa hin dubbata dhiibee nama danda'u hin dubbata nama waaqaruu barbaadutti dubbata nama dhaga'uu barbaadutti dubbata nama wajjin haasaa barbaadu hin barbaadamu macaafa kana keessatti waan jedha beektaa sagalee waaqayyoo iji waaqayyoo gara namootaa ilaalaa kuriisaas gara iyya isaanii hin dhaggeeffate ogeessonni waaqayyoo barbaadatan yoo jiraatan dhagahuudhaaf waaqayyo isaan arguudhaaf bantii waaqaa keessaa gadi isaan ilaala waaqayyo keessi ilaala haleluuyaa ogeessa ta'e malee ogeessonni waaqayyoo barbaadatan yoo jiraatanii waaqayyo immoo bantii waaqaa keessaa arguudhaaf gadi ilaala arguudhaaf gadi ilaala haalli sirraas amma dhumaatti hamma dhumaatti jibaadhu hamma dhumaatti dhaabadhu ogeessa ta'e yeroodhaan hin raafamin guyyaadhaan hin raafamin dhagaa sirraasin jireenya akka dhagaa ta'ee dhagaa guddaadha kun iddoodhaan toottee yaaddee hamma dhumaatti namni dhaabatu fayyadu fayyuu barbaada dhagaan isa dhufu dhaabadhu kun maalsi godhu fayyuu barbaaddu amantootaa fayyuu barbaadna bubbeen isa dhufu dhaabadda hamma dhumaatti nama dhaabatutu fayya waan ta'e beekni isa dhufu dhuma dhaabachuun amantii karaa wangeelaa argame kanaaf cimuun maal jedhani gaafata Yesuus immoo deebisee hoomtinuu akkasiin wallaalchifne akeekkadha baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ee si wallaalchisuu jedhe hoomtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha Yesuusin Amen. Kamu biraan immoo isa fuuldura dhufu. Ani masiidha jabaa Yesuusin dhufu. Waaqayyo gaafa Eliyaasiin hundee nyaachisee kuuseetu seera bakkeettee garaa nyaachisee bishaan isaa keessa sirriitti nyaatee garaa guuttateetu guyyaa utama balkan utama karate negara tolbana ancin nubati adeemee dhoofe dhaabanii dhageechi ga'uu holqa keessa taa'ee Eliyaas holqa keessa teenyaan waaqayyoon godheeranii seexanii sinna keessa ga'uu waaqayyoon godheeranii waaqayyoon saba isaatti dubbatu seexanii sinna keessu seenaa nan godheera waaqayyo innaan waaqayyo arganii nan godheera Eliyaas dhaqee eegaa jira lafa suutu akan gadi banyak kamu, amal umat yang jauh. Amin. Aki pernah wae itu. Abidda kata ada Yesus. Abidda wae yo kita menjadi bekerja Yesus. Muyum sini, walau bekerja sini. Aki, aku gadi be, bukti batang mungkin. Butuh wae yo jual. Kristiano ni bayan akan untuk apa yang jual nak kena buang bayar tu segala kini akan untuk dia berapa. Sanjang kau tu pada biaya gari sana kan mungkin dia tu sewa bayar tu apa kena. Iwalan sebenarnya akhir kata umli bercakap, bercakap saja. Abin jika apa tu apa yang kau lihat abin dah ada jadi asyik. Bek, namota santama, namota jadi santama wajib boleh tinggal abin dah berkira.
abiddi aarsaa Eeliyaas simateera waaqayyo fidee ergeera kana isa beeksisedha isa bakkaatee jiru achi keessa waaqayyo bubbeen wacimaan dhufu bubbee cimaa keessa waaqayyo hojjete isas beeka Eeliyaas seexan isa bakkaatee jiru achi keessa waaqayyo hubata hamma dhumaatti dhaabata Umar sagalee asaasaa qilleensa shuffii gadi beekee kiifate bola isaatti wayyaa uffate kan keessa waaqayyo jira. Haaleluyyaa. Ameen. Bola isaatti wayyaa uffate kan kiifate sagalee asaasaa qilleensa yaa arasii qabata. Waaqayyo utuu ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos mul'atiin baraman keessa jiru kan keessa waaqayyo mul'achaa jira. Omni nu kanarraa akka isin gaachifnettoo beekadha. Akeekkadha. Baay'ee namni masee jechaa dhufu. Baay'ee namni Yesuus jechaa dhufu. Baay'ee namni isa dhanii dhufu. Namoota baay'ee wallaachisu. Namoota baay'ee jireenya dubbanneerra. Eeggataa namoota lama sadii tokko wajjin dubbanneerra. Isin argitanii tusee yaada. Namicha tokkotu yeroo adda addaatti ta'e wanti kun. Namicha tokkotu ani Yesuus jedhee biyya keenyaatti ka'e. Ani Yesuus jedhee maqaan isaa Bookimoo Boogganoo jedhamee nama argiteetta nama argiteetta. Innaa maqaan warri baasanii waan akkasiiti. Inni immoo ani Yesuus jedhee dhufee barsiisee duuka buutota fudhatee deemaa jira jedhanii maxxansan. Haati manaasaa yaada ishee ilaatti tokkotu na ajaa'iba. Haati manaasaa adiin namichi ijoollee Oromoo saddeet qabatanii jirtu. Haati manaasaa inni dhugumadhaa. Dhuguma masiidhaa jette maaliif jennaan akkuma tajaajila wallaa keenyatti ta'e tokko irratti bishaan shaayitti jijjiireera. Yesuus maal godheera biyya kanaa galiidhaan Yohaannis boqonnaa lama maal godheera bishaan daandiitti geddara. Haaleluyyaa. Warra salphatanii fi salphina oolchuudhaaf bishaan daandiitti geddara Yesuus. Namichi inni biyya keenya amul immoo bishaan shaayitti geddara. Ilaa kaakatti seetanii nama wallaa jiru. Jennaan yommuu bayaan tokko naa dhufe. Utuma dubbisuu yaani tokko naa dhufe. Nuti amma kan nuti eeggannu wallaalchifamina amantoota kanaaf dubbachuu deemu. Nuti amma kan eeggannu namni baay'ee sirratti dhufee bishaan shaayitti geddaruu hin danda'a. Dhiigatti geddaruu hin danda'a. Ani Yesuus jedhee dhufee namoota ajjisee deemsisuu hin danda'a. Namni baay'ee sirratti dhufee abidda jedha yuuti. Abidda waaqarraa machaasanii jedha. Abidda waaqarraa buusuu hin danda'a. Namni baay'ee Yesuus jedhee dhufee sirratti waan barbaade gochuu hin danda'a. Nama bookee godhee namatti boodee ibsuu hin danda'a. Hin wallaalchifamin maaltu naa dhufe yeroo sanatti yaadnaa dhufe maali? Nuti amma kan eeggachaa jiru Yesuus isa bishaan shaayitti geddaru utuu hin ta'in Yesuus isa ba'aa nurraa fuudhutu dhufa. Haaleluyyaa. Yesuus isa ba'aa nama hundumaa irraa fuudhu. Yesuus isa dhimmaan namarraa hagu. Yesuus isa dhagaa waan nutti ta'e nurraa diigu. Yesuus isa dukkana ibsu. Yesuus isa dhukkuba nurraa fuudhu. Yesuus isa waraasa nu haaleluyyaa. Yesuus isa gaaffii keenyaaf deebii baatee dhufu. Yesuus isa gonfoo jireenya bara baraa nu argachiisu. Yesuus isa biyya lafaa ishee mancaatu kana keessaa mul'atu. Haaleluyyaa. Isa dhudhubanuuf. Isa dhudhuba malee isa kammi. Yeedaaloo. 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 Agaree በሰማይ ነው የተስገማቱ ሀገሬ በሰማይ ነው ርስቴ በሰማይ ነው ሀገሬ በሰማይ ነው ርስቴ በሰማይ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ኢሳ ወራዳ ነው ከሩድ ከመለ ኢሳ ዛሊት ነው ኢሳ ብሻን ዛሊት ገደለ ወደ ሰላምት ካለ ኢሳ ብሻን ዛሊት ገደለ ራኤ ኦቲ ኢሳ ነው ሰና ኢሳ ነው ካለ ኢሳ ነው Yesus abidaan dhufa. Yesus keepati baratonya. Yesus abidaan dhufa. Amin. Namoonni waan xixinnoo Yesuus irraa barbaadan qoramuun bishaan sedikit turunan. Bishaan sedikit turunan. Addunyaa kana waan xixinnoo fudhatanii warra deemuu barbaadan deebii waraana kun qabsan. Garuu
beekannaa Yesuus keessa shaayii bishaanii yookaan bishaan shaayii geeddaruu dhufu amma kana eeggachaa jiruutu ta'e Yesuus isaa balbala cufamu. Ameen. Yesuus isa dukkaneessu. Ameen. Yesuus isa waanjoo cabsu. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus isa barabara abduutti faraduudhuuf. Lama sentitee laatee mul'atu Yesuus lama miti isuma kaaficha bishaan gaariitti geeddare sanatu tarsii kuusaa jijjiiree dhufu. Hoolaa ta'ee dhufe leenca ta'ee dhufa. Ameen. Mee isa eegganna dha. Isa eeggan. Isa eeggachuu keessa moo qilleensinu. Isa eeggachuu keessa moo raadiyoo sobaa. Masiyoota sobaa dhufa kaappaa godhaan gaarii dhufa. Meebii areeda godhaan gaarii dhufa. Meebii areeda dhaadhibatanii dhufa. Innutti jaajatamii jaa mallattoo jaajatamii jaa hojjechuudhaaf dhufu mootiin seexanaa suni waggaa sadii walakkaadhaa fi biyya nagaatti hojjete. Waggaa tokko addunyaa kana bulcha waggaa sadii walakkaadhaa biyya nagaa. Oo maal mootiin nagaa akkasii. Oo maal waan akkamiin nu dhufee maal kun jedhe. Danni masa yeroo kana biyya keenyatti maatiin keenya jennee sirbinee kutaallee wanti ta'uu dide. Amma sana yoo wanti jedhaa keessatti yoo ta'e haroo kan jiru hinnaam sababa yoo ta'e yeroo waggaa sadii walakkaa fi nagaa. Waan tokko jiru. Lolli jiru, dubbiin jiru, garraamii gadamichi, rakkoon jiru, bulchiinsa qajeela, caasaa qajeela. Waggaa sadii walakkaa hojii abiddi qabata. Bituu kan ittiin danda'amu, gurguruu kan ittiin danda'amu, mallattoo sana of fudhanne ta'e, gumaa sana addatti hin qabdu yoo ta'e, harka keeraan qabdu yoo ta'e, namicha sanaa saganne yoo ta'e, galaana keessa sababa bineensa sanaa gubne yoo ta'e, jawwicha mallattoo isaa fudhanne yoo ta'e, abiddi kaasa hin wallaalchifamina. Gaarii dhufettanii gaarii dhukaasii dhufina amantoota barbaadu. Yesuus hin dhufu. Yesuus hin dhufu. Yesuus hin dhufu. Mee namni tokko Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Jara Yesuus hin dhufu. Mana kee dhufa mana koo dhufu. Qilleensa irratti dhufu fudhataa qilleensa irratti si fudhata. Inni akka inni dhufu mul'atee dhufu. Waaqarraa dhufa yoo arginu utuu waan arguu aduma utuu waan isa bal'isan arganii dhufu. Utuu waan isa bal'aan arganii dhufa. Dhokatee hin deemne dhokatee hin deemnu. Hojii argamootaa boqonnaa ta'u. Yesuus yommuu ol ba'e utuu warri Galiilaa bartoonni dhaabatanii Waaqa keessa ilaalanii duumessi ija isaanii duraa isa dhoksite. Dhaqaatti dhaabiraadha. Namoonni wayyaa uffata biratti argamanii dargaggoonni argamuun biratti argamanii isin namoota akkamiidha? Maal ilaaltoonni? Yesuus inni isin amma qeeqolgoota argamuun akkasuma jedhee deebi'aadha. Ameen. Ameen. Kanaatti warra dhokatanii waliin bishaan shaayitti geeddaranii nama wallaalchisan. Era nama serba ini bukan dia bukan dalam budaya Yahudi. Bahagia ni masih jejak maka kau ini tu namun terbaik inualan tu. Lola kau dulu lola kau tu. Apa ini nanya ilalaka karena kasih pun tak pun kerja. Kau keruang anda masalah. Lola tu jelas. Kau dulu lola tu jelas. Program terbaik tu jelas. Kau baik di rumah. Kau tu ada kau tu. Kau amal le tu masalah. Mari balik. Mereka bisa disebut. Kopar rai untuk tak tujuh turun pada kopar rai. Kopar itu ini. Sampai sahabat, motumman tingkap. Beri sojui lepas itu ada tinta. Wanti pun wanti nugaru jalan ke Yesus. Amin. Agak jalan. Sampai sahabat. Motumman ben sojai dapat dia ada kau amalle yang kau jadi itu namun ni banyak yang guru mari dole kurkudan dole apinya berkuat dengan lemafan lupu mile itu ketika banyak itu mencari ukadera kita ni boleh nak boleh fikir itu pada saat saya kesemuanya nunggu satu ni berdua bila punya suara ni orang nunggu sunnah cara dan berbadan Sebi rumah ini milik kita masalah. Balik jenah beri rumah, guyoni gar rumah, gawe Yesus kubedan lagi kasih guyon tegar rumah. Guyon tegar pun rumah ni jenah mana mau, alwata Yesus itu orang. Orang jenah ni kasih di pastor, teologi.
Ando ko da. Guyyo da duma wadi jaraman gafa to ko de Yesus be ka se guyyo da duma. Mare lo to ko na la mara ju pastor universidad me. Guyyo da duma mana tu abe yo nu tirupate. Ilmu sana nu tirupate. Bara dudimo rajoda nu tirupate. Bara dudi bara Yesus na la dinsa nu fit sana. Bara duma mo bara gafa Yesus na de ka se bara duma. Karena belum na dunia na mumpa to ko pani shente din no sheko kudol ske sumer. Inna ma bus ke sumer. Sochoi dudi ke sera sochoi mas ke sera sochoi la ba. Kille se ni dudi ke sera kille se na ma ke sera. Ke wala chi ba bina to ba ma. Beli ni dudi ke sera beli ni mas ke sera mili kita sa. Yang mus rakina tidak bersani sini ke rakina tidak bersani nama ke Timotius salam Allah kunna Sadi la kuzal ka badi kaftan no sani bistan awai bar umatan mata ka to in ubasa bandina namo ni mala kata wara da basani wal kenna fa kasanta yamus rakina tira basani sininkan esininje ana jetani sabon duma praktikan jibam talenta ye rosanati namo ni baye ingul wali sanis da basani wal kenna walis injub Rajon ni sotum bayi ni kau namo dabaye sekolah jus saya namanya rajon wah bayi tu jalan ni namo dabaye pakai lu pusatnya malu lu betamari aku saya tu dia orang mana tu orang kan tu dulu kanur tu resana jalan bolota esat mefatu esat terbulata esat mefatu mi asas duit Aduh, tak Yesus lebih bergari. Jalan ke penade, walkenu banyak, waljibu banyak dari kita. Jadi wajib, serawalnya tidak ada. Timotius bukan Allah, saya lama kau bukan asal dengan butuh mati rupat. Namun itu kata. Aku ngomong kata satu kata jipito tak kata anak situ wana kata serawalnya tidak banyak jalan ke penade tokum mata dambalim nama tu dan dabalim waldan dan dabalim masabat dan dabalim karena lala ada apa karena dua macam belum kemauan bayi kepada bayi keribu adik anak kita ini namun cuma dua cipom tu tadi namun raja Allah teman-teman buru cipom tan akhirnya rakung itu sahaja balik situ cipom tu bagi kita itu ada gerak kita namun dua tu suara dua namni mau namni balik situ namun cipna Kajian tu Dewi sudah tinggal curial. Sebabnya kita muat ayo tadi kemudian universiti bebo. Sebabnya kita muat Yesus Kristus teman tu. Ini nama muat tu. Ini fakir muat ayo sebab. Sebabnya Yesus kau dah itu. Sebabnya terkena betul. Fakir muat betul. Bukan tu Yesus Kristus. Kuda sebabnya tetap kinci bangta. Arah situ ni. Isu nanti. Ye masa tu nak jabat orang mati dapat anu cipta mete. Sebab dia jika nak cipta mete, akan mencaza. Namun itu ayat ini holang ke sisi sana nanti. Sirkada tu bambai situ holang di kabat tekan. Epa di kabat tekan. Holang ranyo. Holang cakaranyo sa kulkulat di luar sana 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 teman sana nurka tu bambai itu pasal di kabat tekan. Isa sakit di faji ni lagi lagi sa tekan. Sirka musuh amaluman. Semua tiba ini dua kayu bayi susi jadi tiba ini sekarang tiba kembali. Amal matikan apa tu ini himpan. Kebenaran amal matikan apa tu ini himpan. Kalau dua kayu batu, injubam anak cinta ni nama tu berarti injubam tu kadang kadang lagi buat ni. Apa nama dia? Apa tu? Irlam nama dia. Namni dur siapa tu siapa tu jadi kaba. Namni dur wal sifur kasibu tu jadi kaba. Waldan rumah sifat lagi nodo kokoran itu dal kabdi. Sambil nurse punya pun boleh sinar baju dan kaba.
biyyi dur inni gaarii dhasin jedhu isheen gaarii dhasin jettu inni isin jechuu jalqabdi qabbanaa gadi bu'aa deema. Digriin isaa dabalaa deema tun ta'e gadi bu'aa deema. Yeroo sana immoo beeka Yesuus biratti immoo dabalaa deema. Ameen. Ameen. Ammoo Yesuus biratti dabaltu lafarraa gadi qabeeffuu. Kana namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyu. Hin fayyu. Ameen. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyu. Sababni dhumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti hin lallabama. Kana booddee dhumni hin qabamu. Ameen. Sababni dhumaatti akka lallabamu wangeelli kun guutummaa lafaatti hin lallabama. Namni hunduu dhaga'a kana booddee humni ta'a. Ameen. Namni hamma dhumaatti dhaabbatu hin fayyu. Ameen. Namni hamma dhumaatti ishee wal qabata. Namni sebab bayi di dalam kita di majina asal. Baru namni mati apa tu? Kamu kelihatan sih, kelihatan saja. Kamu kamu kata, yang dagang, mampu isi dalam dan berada apa tu? Amin. Amin. Berkali bagi bukan. Kami bagi. Mudah-mudahan kita kasih Allah. Mati nanti, umana dengan dan dengan amal mati nanti, umana kemudian nanda, dan dia tiga macam nangkap betul, ane sebalik nanda boleh tuan itu. Hati negara kasih apa itu? Bayu berbatu. Soban tindo tika bamadir wajib tuyat tika bamadir wa muraza biya makan berarti dia wajib sar berjatuh adunya kan tuan kadin wanti no itu bayi tidak dapat berusaha wanti no bayi pun raja berusaha wan bayi muraza tidola jadi rayote malu mati nama wajib tu kisah suami sujud tu sendiri Wajib wan berkata, wan biar apa wan dunia kulit dulu kafir nerakan lewat sirinya kini gubajar dan tabajar. Karena orang orang nanti Yesus itu bahas nanti. Amin. Yesus itu bahas. Amin. Enuf Yesus. Enuf Yesus. Emulan tamawa kayu. Enuf ta pura kurkulu. Enuf ta pura kurkulu. Enuf ta iban. Enuf ta mulinan. Enuf ta banuna guru. Haleluya. Enuf ta wanjuru rajaksu. Haleluya. Enuf ta duati banu. Enuf ta setan ati banu. Oh nama madia nama masya. Enuf ta nama madia nama madia. Enuf ta nama madia nama madia. Enuf ta rega nama madia nama madia. Enuf ta nama madia kubandasu. Enuf ta mana diga bejaru. Enuf ta nana diga bejaru. Enuf ta nama madia dari mana guru. Enuf ta Yesus. Enuf ta Yesus. Enuf ta boleh tagana. Enuf ta boleh tagana. Enuf ta. Enuf ta. Enuf ta. Ini siarga. Enuf siarga. Enuf siarga. Haleluya. Enuf ta apa? Enuf ta apa? Enuf ta apa? Unnati jabane se kanula. Amen. Om nalula. Amin. Siya lapagana wani darbani ugodon namanti anis muajurau ikoti adnada bimalurgati kari cibai se pagata kana bunana lagoka sidu kare ufna jabesi alkadwa satna jisi Om Nanola Amin. Om Nanola Amin. Om Nangara Kenyamur Amin. Boleh kumadandare boleh kumadandes sampai kumadanda yo tapi dekir tener gitu deh
yoo tumna kee gara keenyaan taatu ta'e, yoo tini mataan gara keenyaan taatu ta'e, yoo tini jajjabeessitu ta'e, yoo tini guyyaa guyyaatti nu bira dhuftu ta'e, yoo tini dhufte harka nu qabdu ta'e, yoo tini manaa biyya lafaatti qabatanii nu qabdu, yoo tini yaaddu baanatti ta'e nu dhaabuufiftu ta'e, eenyutu fuula kee dhaabbata, ababboo humna nuu laadhu, Waaqayyo humna nuu laadhu, Waaqayyo humna nuu laadhu, eenyuftaa waan ajjifame banuu, eenyuftaa seenaa bane deebisuu, eenyuftaa balbala ajjifame banuu, eenyuftaa waraasa nu keessaa funaanuu, eenyuftaa garaa gargar fagaate tokko gochuu, eenyuftaa jaalala bane deebisuu. Biyya gaariitti nu fuudhuudha. Biyyi lafaa kunoo hamaadha. Biyyi lafaa kunoo dukkana. Biyyi lafaa kunoo wanjootutti baay'ata. Biyyi lafaa kunoo nu waraana. Biyyi lafaa kunoo nu jibba. Biyyi lafaa kunoo nu jaallatu. Isin dura naan jibbeessuu ni jedhe. Obboloota biyya lafaa osoo hin jibbin Yesuus hin jibbe. Otoo nu hin jibbin Yesuus hin jibbe. Haaleluyyaa. Gammadaa Waaqayyo. Akka inni gooftaa Yesuus. Isin dura ana jibbe. Isin immoo kan biyya lafaa waan hin ta'eef biyyi lafaa isin jibbe. Isin kan biyya lafaa utuu taatanii akka kan isaanii dhiisisan. Haaleluyyaa! Namni tokko sagalee isaa ol kaasee kan Waaqayyooti jedha. Ati kan Waaqayyooti, Waaqayyooti gammada. Akka isin kan biyya lafaa miti, anatu biyya lafaa keessaa isin waame malee. Waaqayyo biyya lafaa keessaa isin waamati kan biyya lafaa miti. Rakkina qabda. Biyya lafaa keessatti rakkina qabda. Kan Waaqayyo waan hin taaneef rakkina qabda. Kan namaa kan dhibama kan biyya lafaa waan hin taaneef rakkina qabda. Biyya lafaa keessatti waraansa qabda. Kan biyya lafaa waan hin taaneef waraansa qabda. Biyya lafaa keessatti dhukkubda. Kan biyya lafaa waan hin taaneef dhukkubda. Kan Waaqayyooteeti. Kan Waaqayyooteeti. Intala Waaqayyooteeti. Ilma Waaqayyooteeti. Humna nuudhaan. Abiddaan nu dibi. Hafuuraan nu dibi. Gara keenya ta'e. Nu gargaara. Waldaa keenyatti gadi jedhu. Saba keenyatti gadi jedhu. Dhaloota kanatti gadi jedhu. Guyyoota keenyatti gadi jedhu. Ammanumaatti dhaabbachuu akka dandeenyu nutti gadi jedhu. Siif wajjin deemuu akka dandeenyu nutti gadi jedhu. Siif bitamuu akka dandeenyu nutti gadi jedhu. Haalota baay'eetu jira. Garaadhaa kan nu gaaddisan, kan nu dadhabsiisan, humna kan nu fuudhan, bobolee kan nu fuudhan, abdii kan nu kutan, sibiraa nu deebisuuf kan deeman. Haalota baay'eetu jira. Humna nutti fudhan. Nudaabee malumaat. Nudaabee malumaat. Nudaabee malumaat. Hafuura